godhuu danda'a. Mee akka jirtu baasi dhugaa rabbi. Xalabaa biroo jiraatan talli sun dhaatte mun dhaatan jetta ammas. Bar xalabaa jiraatu amma fakkeenyaaf ani bakka jiru kanatti maatii qaba warra an bira jiru kun haa ta'uuti garuu bakka kifilii kiyyaa bakka ciisitti kiyyaa gaafan galee ani kifilii kiyya bakka itti raahaa itti godhu jechuudha. Namni tokkollee nu mamnuu maaliif jennaan akka shari'aa keenyatti illee dalagaa isaanii dalaynaaf malee kifilii kenna jechuudha. Wanni asoo amma fakkeenyaaf ani liivii tokko yoo haasayaa raadhe dalagaa tiyya muradhe balbala tiyya gachufadhe kifilii kiyya keessa eega jiraadhe maaltu mana kifilii kiyya keessa fidee xulxul gootisa. Kuni jechuun kana jechuun intalli rakkoo qabdii jechuu jirta jechuudha. Dhaggeeffadhu sitti hima dhugaa kijiba kuni amma kijiba dhugarraa fagaate jechuudha. Maaliif jennaan intaloo tokkoffaa algatu duuba jira ila wayita amma isiin kaalidii wajji haasoftu bar kaalid rifatee mee kaameraa achi qabi jennaan intaloo silkii gachuufu rifatte. Namichoo harkaan achi dhoorgaa faami waan qabattu wallaaltee jarjartee ila kun amma namni faamiliidha jette. Namichoon si jammar arabaayyuun fakkaatu kun akka argitan kana illee bineensan argitani arabnuyyuu akkana jirtu namichoon qaxxita waan gaaliidha. Maaliif jennaan akkas jettee geessite hayyee heega faamilii ta'e kaameraa itti achi qabi kaa jedheen viidiyoo waraabame barka kaalidii wayitisan isii wata geemii taphatan waliin haasa'e. Achumaan kaameraa makana achi qabuu diddan namichoo harkaan achi dhoorgite eega sanii booda rifattee waan haasoftus wallaaltee waraabame jechuudha. Wayituma san waraabame waan akka spirishuut godhame kana bichaallee miti. Eegas yoo isiin akkana waan taatu wallaaltee akkana qabdu algaan isii bira jira. Namichoon immoo tasa akkanas bahe kaameratti. Tasa bahe isiin harkaan achi dhoorgaa turte. Amma kana jechuun intaloon tun tokkoffaa kana dureen kakatte ijjaza qabe jedhi maaliif kakuu hagas ga'usan akkas jettee kakachuun sun isirraan eegamu. Lammaffaa mootuyyuu faamiliin algaa isiitirra maal godha? Bakka algaa isiiti maal godha? Kuni kijibarraa dhugarraa fagaate jechuudha. Talammataati immoo Arsenaalaan maal jechuu barbaada beektaa? Kana sababatanii warra nagaa qabuufi amma buchulloonni walitti qabamanii jechuudha. Intaloon Arsiidhaa maarreedha jedhanii dhoqqee dhiitaa turan jechuudha. Warroota amma waanuma dubbii caafii qabatanii kanaa jecha amma intaloon teenna ta'uu dandeetti. Teenna taateef immoo dirqama maqaan keenya tuqamuu qabu. Wallahi warra akkasiin nu dhoqqee afaanii isin dhiite jechuudha. Intaloo arrabsa akka feetan godha. Garuu akka kaleessa bakka takkatti garee banatanii afaan bananii gadaboo maarree jedhaniitiin intaloo Arsii maarreedha. Maarreen taanii isaan maarreen taanii jettanii waan argitan xulxul jettanii warroonni dhoqqee dhiittan jechuudha. Warroonni intaloo irraa dhimma qabdan intaloo akka feetan godha. Baanageedha qabamte. Arsenal Arsii murtii ta'uu isii ati irraa mormita? Shakkii qabda? Ila dhaggeeffadhu. Duraan haasa'ina waa'ee jatti haasa'a bakka feete haa taatu. Arsenaal ilamee yeroo takka ila wannan jechuu maali shi bichaa taasaa ganas kecha muyti yaada isaanii ibsatanii adunaa mormita qabu. Okay, muurii qabadhu. Muyti godhadhatti. Ooma takkatti dubbadde maayikii qabadda Arsenaal lafeetii afachuu ilille asirratti wannan jechuu barbaadu. Kana sababsatanii jechuudha. Wallahi waan takkatti dubbattanii dhoqqee afaanitti isin dhiinna. Tultullaa buchullaa kana sababattee ganda namaa tuutu. Buchulloon ilaa nuti qophoofneerra laal. Zagazzaquuf qophoofneerra kanaatillee qophaa'e kootu laal. Irra guddaa miidiyaa kana kadhaqqabne Arsiidha. Ijoollee Arsiiti. Arsii jettee maqaan dhahi gantummaa dhiisii bilaan maalummaa keenya beekana. takka carana meeri carana si beena carana meeri Adina takkatti fuudhee maqaa kana wallahi amma raawwatu yoo sirri hojjettoon dhibee ka'uutzee callis. Sijala deemsa jechuudha. Intaluma kanaa yoo sirra wayya jechuudha ati dhiira akka dheeraa jechuudha. Hudduu kan kiyoo sidhee Gartuu kan wajjin haasoftaa yoo wajjin haasoftaa laalladhaa dura kun kaate Arsiin arrabsi carraa kenname carraa kenna Arsenal carraa kenname kana bakka nama arrabsu waan fide kalaas tashaarmu xoohii fi arrabsu innumtuu arsiidha mataa isaa bina bineela hunda ajeessaa jedhan bilaan dhagay arsii guutuu miti kashaarmuti intala takkittiidha isii arrabsaa malee maaltu ganda namaa bira sin geessa isiin ganda
kan gargaarsa gaafachuu jiru sun eessa waa'ee gandaan haasayna bilaal waa'ee gandaa haasayna waa'ee ganda gandummaa dhiisee salphate ofiif salphate kashaarmu illaa isin obboleetti keessa waa'ee gandummaa dhaqina gorsi kada obboleetti osoo gorsa nuun jedhe malee waa'ee gandummaa dhaqina dhabdeetin bakka buude dhabdee baangaali wajji jiraate tun gandaa kan buude walla nama Bilaal ati dhiira jechuun hidha dhaga'i. Bilaal muutii irratti qabi. Arsenaal muutii irratti qabi. gandaan haasayna ganda kamuu keessaa ta'a Waa'ee gandummaa hin haasayne. wallahi maal gandaa Waa'ee gandummaa hin haasayne. Hidha isiin akkana arsiidha yaani gadaboodhaan arsiidha fakkeenyaaf arsiidha. Yoo baala gadhe ofirraa baala gadha malee sirraan baala gadhan keessa qabii gorsi malee waa'ee gandummaa keessa hin seenin. Gandan tuqin. Osoo beekti ilmoo dhiiraati hayyuudha. Dhaga'i isii himaati ilmoo dhiiraati dhaga'i ilmoo dhiiraati dubartii jechuun haadha obboleettii tante niitii tante. gorsi yoo xiqqaate biyya rakkoo baataati. Intala takkitti har'a arsii guutuu arrabsaa waliin badheetu beekatti. Foon tokko jatu hidda hunda balleessaa jedhan. Siftelee sa'a abbaan gaafa cabse abba ollaan ija jaamsaa jedhan. Ati osoo arsii taatu osoo dida'oo taate arsii walii qabatte arsiidha. Ati nama biraati barri hin baniin. Ilmoo dhiiraati garuu ilmoo dubartiiti waa jechuu hin dandeettu osoo sammuu qabaatte jechuudha. Inni arrabsin ilmoo dubartii. Ilmoon dubartii ni dogongorti. Siftelee arsiin akkana taate nuti arsiidhaaf dida'oodhaan mataa kiyyaan arsiidhaan. Arsummaatti waan kadhus ofii. Gaariidha. Gochi isin hojjette gaariidha. gaarii miti nuti mucattiin tun jechuudha. Mucattiin tun badiin dalanee jechaan jirru nuti. Waa'ee gandummaa walitti qabdee ganda tuqinii ganda hin arrabsiin jechaa jirra malee waa'ee arsii walitti qabneeti waa'ee gandummaatitti hin jirru. Mucattiin badii hin dalan hin jiru daladee jirti badii. Ani gisee isiin kaanii dhiyoo jiteetti haasoitu gubbaa taa'ee dhageeffataa ture jechuudha. Argee jira ija kiyyaan. Siif galee dalagame waa'ee gandummaa keessaa bahee kiyya yoo dhageette. namni tokko ofirraa bakka bu'a malee gandarraa bakka hin bu'u. Isiin mataa ofiitirraayyuu bakka bu'uu dadhabdeeti baangaalii wajjin jiraatti osoo dhiirri Oromoo jiru. Kanaafuu nama sammuu ofiitirraa bakka bu'uu hin dandeenye tokko gara gandaa maal gochuuf fiddan? Arsii taatee Baalee taatee akka dhalaatitti ofii salphatte. Kalaas salphinne isii mucootu jechuudha. Aniila sagalee tiyya tana mama gadi takka sagalee tiyya tana isiin haadha geettu sheriitti godha. Gaafan aslii wajji haasoftu surree diratteetiin qullaa qaama ofii argisiifte san badii dalite gaafsanillee namni irratti duulaa ture. Lammaffaa itti deebite kabade ofirraa badeemi dhaqaa keessan gorsaa malee asirratti ajandaa godhatanii baangaliin akkana isii godhe malee nuti maaltu nu ga'e nu waa'ee gandummaa keessumaa seentan. Diida'oon dhalaan diida'oo akkas jedhee nama mana banateetiin ajandaan taane dabarsaa jira jechuudha. Waa'ee kana keessaa baay'ee waa'ee gandummaa dhiisaa. Bilal ati si Arsenal yamini warra ganda nama arabsa. Kechuuti inayyamu la gandoma sontain isirraa haasaa jira bara mucattirra. Namitti hin takkitti mataa ofiitii bakka buuti kun gandaa mucoo itti hima ila mucoo jechuudha. Wallahi billahi dhagaa Arsenaal dhukka irraa kaasi. Akkanani kaleessani ijatiyyaan arge jechuudha. Gaafan isin asli wajjaasutu akkasitti qullaa isii waraabanii gaafsan gadhiisanillee argee jira. Ani gaafsanis gubbaa jira. Mucoo ila badii hin balleessine jennu balleessitee jirti. Ilmoo dhalaa takka osoo ilmoo habashaa jirra jechuudha. Osoo ilmoon Oromoo jirtu baangalii wajji akkana ta'uu hin qabdu isiin. Waan akkanaa dalaguu hin qabdu. Eega dalee hoo isii dhukka irraa kaasi. Waa'ee gandummaa keessaa bayaa isii immoo dhukka irraa kaasa. Halo, nagam. Sorry. Ya Rabbi, مشكلة. Arsenal.